ummata Keeniyaa qopheessaa ture san fashalsiidha yaadan jechuudha. Yeroo takka hawaasa keenya ka Keeniyaa jiru ka gosoota Oromoo, Somaalee, saboota hedduu achi jiran ka kumaatamaan kitaaba san eebbisuudhaan qophaa'anii shirri harkatti fashaleessaniin shirri diinaa fashaleessuu yaalullee yaanni keessan, humni keessan, cimini keessaniif tokkummaan keessan firaaf alagaa biratti illee waan dhagahameef hedduu galatoomaa allallee isiniin boonaa naa galteeffadha. Duula Awurooppaatti gooneen akeeka qabne duula waliigala hingaabbuudhaan godhaa jirru kana bikka lama qoonneen laalla. Kutaan duraa the first phase ummata dammaysuudha. Ummanni keenya waggoota lamaan sadeen dabre kanatti akkuma gaafanneef akkuma isin waanneen boqonnaarra turtan haara galfattan nageenya gadhuufuu abdiidhaan eegaa turtan. Nutis waan dandeenyu yaalii goonee amma immoo ummanni keenyas dammaqee nageenyi kadhaadhaan didame sun jaalatamee osoo hin ta'in harki bicciiramee nageenyi biyya keenyatti akka bu'uuf waamicha gooneen yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya callisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka hin rafne waan mirkaneessitaniif galatoomaan isiniin jira. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyu ka Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudhaan hojiin har'a akka duraatti uf tuuruu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullecha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti. Ummanni kun ummata kabajaan isaan malu kabajaa immoo kadhatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan muka itti cabsee kabajaa isaan malu akka argatu qabatamatti kaa agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isiniin jira. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaattiin deema. Kun marsaa lammataa ta'aa jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti uummata keenya dammaysu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu, if yaadachiisu, haasoysiisu, falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating. We were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'uu akka qabu xiinxala gadi bu'ee gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa akkanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan mareenu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii san irratti hundaa'uudhaan gama dhumaa irratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisudha jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kan agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhuma irratti laaftutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bikka irraa kaanee bikka irra geenye xiqqoo miti. Bikka garaa keenyaan geenye bikka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bikka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa arras muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyatis ummatoota ollaa keenyatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf
hojii eegallee jirra hojii kanatti akka nu jira hiriirtanii isin gaafadha. Bolton Manchester UK isin hanqatu taate isiniif ergina wanta kan yaaddeeyna yoo isin hanqatu taate isiniif ergina ka afaan ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa bal'inaan marii kan itti fuunu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyyee kitaaba irrattillee gama onlaayinii yoo taate kan maree nu ta'a jechuudha. Afaan Amaaraatiin sabaa jiraniif yeroo gabaabsee dubbachuun barbaada. Afaan Oromoo lammaatsamuun gaafii ayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadina itti dhufna. Ka gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartaniimi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu jaaraa jirra ni mari'annaa hunda hojii mari'achaa bilcheessaa deemna. Falmii ayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina. Nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu. Garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha. Kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemna kophaan deeminaa kayyatti kophaan deemin kayyattaniif an takkaa kophaa ta'ee hin beeku. Hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira. Warri Jawaar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala. Warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku. Takkaa kophaa deemee hin beeku yaada ummataatiin hin deema ummata wajjin hin deema. Kaleessa fa'a xiqqa turre har'a sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis. Hojii dippiloomaatiis bal'ootti dalaineeti deemaa jirra sun hedduu isin yaachisini jabaannee deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hogganoota keessatti waan haasa'anii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddeeyna. Dhimma ilmaan Oromoo suutii waan hedduu nama gaddisiisu. Biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira. Ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a. Ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kan maan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana kan mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuudha qaban ture dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanu kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatiin biyyoota Arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan irra gahu lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uudha qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoorti godhuun dirqamanuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoorti goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaalaatii fi embaasiitiin laaffachuudhaati. Warri biyyoota Arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikarraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya Arabaatii dhufu kana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota Arabaa keessatti dalaydudha jechuudha.
mootummaan kuni lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura gallesan gaafa Dr. Roqnaan ministeera Haajaa Alaa ture yaalii goggodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata Haajaa Alaa akka hin qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasaaddoota dhugaa yaaman gaqqabaniiti beekuun obbilichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasaaddoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasaadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan nagaa gatte sun gara oflaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajajamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti mul'isitti illee kijibu Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'u ziis goosiisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenyaa qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuu jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti akka warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barre Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraanni haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaan saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati hedduu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo noo isin hime biyyaan gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni anjoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaatee fi Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u banni kijibaan. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galuu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa
qaaniidha jechuudha itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf. Laal lolli kuni Oromiyaatti eegale Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira. Kanaaf salphina sababa lolaatii fi